فرنجا برسيفنا وبيت أنجل كبنا ولا اللي هباتو كتبنا دبنا ولا اللي دبنا إجا قلبي دومسا بنوتا في لنا السلام عليكم أكم نجارتني برتوتا خيني بكم جرتني تنجار ربي كيسنو جراد داجتشا برنوني كيني هرام مهرّيغا نمني كمو كيستو وربي على جرو وانتوتا برو قبان جدي وانتا إسفايا دوسني قبات إدو هنجرا إسن برا لاكي في شرين داغتنا سنجدا Hawaalaa yoo hawaalachuu barbaanne baankiinis ta'ee karaa namoota biraatiin karaa gurraachaa jedha san garumaaf fedhe yoo maallaqa takka jechaadha sharafa biyya keenya jijjiirannee ergachuu barbaanne haala salphaa ta'een akkamii waan san ofii keenya osoo namatti erginu san hin gaafatin dura buusnee beekuu dandeenya kan jedhu sin agarsiisa jechaadha. Kanaafuu jalqaba mana herreegaa jawwaalli kamuu ni qabaa. Hatta Nokiyaa ishiin xiqqishoo sunillee ni qabdi jechaadha. Kanaafuu mana herreegaa kunoo kan amma argaa jirtan kana jawwaala keessaa qabaachuu qabdan jechaadha. Kaalkuleetira kan jedhu kana yoommoo kana jawwaala keessa hin jiraanne bakkitti argattan suuquma keessaa argattanii jechaadha bilaastoorii. Isin eegalee kana keessa deemtanii harma keessa jechaadha. Gadi buufachuu dandeessan maqaa isaa barreessitanii yoo jawwaalli keessan akka nasiibaa hin qabaanne ta'e jecha waan kana walii galee san booda ani akka viidiyoo hootiif na toluuf deelan gashaa hayyee amma herreega kanarratti ida'uu baay'isuu hir'uu hundi ni jira miti nuti qarshii biyya keenyatti jijjiirachuu yoo barbaanne fakkeenyaaf warri biyya alaa jirtan hisaaba san akkamiin beekuu dandeessan jalqaba maal gootan dhuftanii asirraa jalqaba lakkoofsa birrii san jechaadha qarshii biyya keenyaa san kuma barreeffannaa jecha jalqaba kuma barreesseen jira akkuma amma argaa jirtan kinoo asirratti kumni barraa'ee jira kanaafuu maal ta'uu qabare eegan kuma barreesseen boodatti maalin godhaa as dhufee hiruu tanaan itti barreeffadha. Ani qarshii biyyan ani jiruu san gara Itoophiyaatti jijjiiruu waan barbaaduufu hiruu tanaan itti barreeffadha jecha. Hayyee hiruu san booda maal itti dabalta yoo jenne immoo qarshii biyya itti jirtanii san meeqaan akka darbuu jechaadha. Yookiin nu ani Suudiin jira waan ta'eef warri Suudii yeroo ammaa kanatti qarshii 40 darbaa jira jecha qarshii 40. Yookaan immoo 40 tokkollee ta'uu danda'a 40 fi walakkaallee ta'uu danda'a sanii ol hamma 45 illee qarshiin xixiqqoo ni jira jecha warri immoo gara Kuwaitii fi Bahareenii jirtan qarshuma xiqqoo haga 5 haga 10 ta'uu mala isin 10 san barreeffattan garuu warra Suudii jirtan keessattuu fakkeenyuma kanaatiin biyyoonni hunduu beekuu dandeessa kaalkuleeshara kanaan jechaadha jalqaba maallaqa sun meeqa akka bahu beekuu ni dandeessan ufumaa jawwaala keessan irratti hisaabachuu ni dandeessan abbaa hawaalaaraan awwaaltassan karaa gurraacha ta'e baankii ta'e isaan irraa wanta gaafii eeggattu hin qabdu jecha maallaquma akka hisaabbatteetti kennatamu haala salphaa ta'e kanaafuu maal goona birri 1,000 barreeffanneera miti deebinee maallaqa biyya jiruu san ani 40 haa jedhu fakkeenyaaf 40 1,000 hiruu meeqaaf 40 birrii riyaala 40 qarshii 1,000 jijjiirachuuf jecha riyaalli 40 1,000 Itoophiyaatti jijjiirachuuf jecha eega akkana goonee barreessineen booda itti aansinee maal barreeffanna ree baay'isuun isa kam ni walaaltanii sila baay'isuun isa kanaa inni jalqabaa moo hiruun isa kana kanaafuu baay'isuu itti barreeffannaa jecha baay'isuu ishii tana jidduu buufan okay baay'isuu barreeffanne san booda maal barreeffachuu qabna ree qarshii haga erguu barbaadda san riyaala jecha riyaala kuma erguu barbaadda moo riyaala 5,000 moo riyaala 10,000 moo riyaala 500 hamma erguu barbaadda san itti aansitanii barreessitanii jecha mee ani fakkeenyaaf riyaala 5,000 jedhu
riyaala 5,000 riyaala 5,000 barreeffanneerra. Akkuma argaa jirtan kana riyaala 5,000 barreessee jira jecha. Kanaafuu riyaalli 5,000 meeqa bahe? Kinoo gara jalaa kanarratti akkuma argaa jirtan kana 125 bahaa jechaadha. Riyaalli 5,000 riyaala 40 yoo arge 125. Kanaafuu abbaa hawaalaa san hin gaafadhu maal hin gaafadhu jawwaaluma kootiin xaq godhadhee barreeffadhee hisaaba san beekuu hin danda'a jecha. Namni kamuu beekuu dandeessan. Namni barumsa illee hin qabne sirriitti barnoota kana yoo ilaaltan barachuu hin dandeessan haala salphaa ta'een abdadha. Haayye mee amma immoo 40 fi walakkaa yoon godhuu barbaade hoo? Walakkaa yoo ta'e saantiba yoo qabaate jechaadha. 40 fi nussaan warri ergus ni jiran miti. Kanaafuu 39 fi nussa ta'e 40 fi nussa ta'e nussa yooti dabaluu barbaanne maal goona? Tuqaa amma xiqqishoo tana kinoo kaarama jirtu tana tuqaa tanaan itti barreeffadha 40 booda. Maaliif saantima waan ta'eef saantiba irratti tuqaa tana barreeffachuu qabna jecha. Tuqaa tana barreeffadha. Saniin booda saantiba 5 walakkaadha miti saantiba 5 barreeffannee jirra jecha. Saantiba 5 yookaan ammoo feenus duwwaatti dabalannaa sanuma inni saantibi 50 ta'e 5 goone takkuma waan ta'eef mee saantibuma 5 goona. Saantiba 5 eega barreessanneen booda maal goona? Baay'isuu bira dhufna jecha. Baay'isuu bira dhufna. Baay'isuu meeqaa jenneera? Riyaala 5,000 jennee turre. Riyaala 5,000 riyaala 5,000 meeqa dhufe? Inni duraa 25,000 ture. 125 bahee inni amma ammoo akka argaa jirtan 123. Maaliif? Saantiba saniin hir'ateera waan ta'eef qarshiin 2,000 sinii galee sirriitti sinii galaa jira. Akka kanaan hisaaba kamuu jecha akka biyya kamuu feetan hojjetachuu dandeessanii jecha. Hojjetachuu ni dandeessan. Mee fakkeenyaaf warri Kuweetii fa'aa jirtan warri Bahareenii fa'aa jirtan maal godhuu qabdanii? Fakkeenyaaf riyaala dinaaraa 5 birri 1,000 yoo kan ba'u takka ta'e dinaarri mee 10 haa godhu. Dinaara 10 birri 1,000 yoo kan ba'u takka ta'e dinaara 10 barreeffattanii itti aansitanii baay'isuu barreessitanii dinaara 200 yoo ta'e 200 barreeffattanii jecha. Kanaafuu 20,000 dhufa akkasitti. Dinaara 1,000 yoo ta'es 1,000 barreeffattanii jecha. Waliigallee haala kanaan qarshii dinaarri 1,000 qarshii Itoophiyaa 10 yoo jijjiiramu jechaadha. 1,100 dhufee jecha dinaarri 1,000. Waliigallee kana fakkaata barnoonni keenya har'aati jecha. Kanaafuu jalqaba maal goona jenneera? Walumaa gala barnoota keenya har'aa jalqaba qarshii Itoophiyaa san barreeffatan 1,000 barreeffatan. San booda maal gootanii hiruu tuqxan. San booda maal itti aansitanii qarshii riyaala yoo ta'e dinaara yoo ta'es hamma itti jijjiiramu san yoo riyaala 5 dinaara 5 ta'e 5 barreeffate. Riyaala Suudii immoo har'a Suudii riyaala waan ta'eef har'a 39 yookaan 40 irra jiran miti. 39 san barreeffatte yoo 39 irra jiraate yoo 40 jiraate san booda maal goona jenneerra? Baay'isuu goonaa jecha. Baay'isuu itti aansinee maal goonaa? Baay'isuun boodatti hamma erguu barbaanne sana dhuma irratti barreessina. Hamma erguu barbaanne yoo riyaala 1,000 ta'es 1,000 barreeffannaa jecha. Akkasanitti hamma 1,000 barreeffanne 25,000 kinoo 39 25,000 barreeffamee akkanaa yoo baay'ee ta'e immoo kinoo amma riyaalli 1,000 kun 39 hamma baay'atu. Kun immoo isin hin dhibina. Asirratti wanti talakkaa'u 25 tana malee inni kanaan asii kun saantiba waan ta'eef isin lakkaa'uu isin hin barbaachisu jecha. Haga kanaan eegaa hisaabii keessanii ba'ee meeqa jettanii qabattanii 25,000 fi 600 fi saantiban kana ni dhiisnaa jecha. Saantiban maal godha? Saantiba hammana faayidaan qabu waan ta'eef amma fakkeenyaaf hisaaba kana immoo
Hisaaba kana immoo birrii Itoophiyaa qabu irratti ida'uu yoon barbaade hoomee amma kan naa dhufe kun 25,000 kun ol armaan dhufeera miti. Birrii Itoophiyaa mee 100 takka yoon qabaadhe akkamiin itti da'adha arma dhuftanii kana tuqattan jecha. Kanachoo hammoo tuqatan maal ta'a inni olii sun badee inni gadii kun ol ni ba'a jecha akka kanatti. Inni gadii kun ol ni ba'a. San booda ida'uu 100 meeqa dhufe 125 fi saantiibawwan san dhufaa jecha akkasanitti walii galee akkasan. Hayyee barattoota keenya barnoonni keenya har'aa kana fakkaatas ni galeera abdadhaa osni galuu dhabe komentii irratti barreessaa. Baracha barsiifna qubeedhaan jalqabna wallaalli habaatu katabna dubbifna wallaalli dukkana ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa.